Markafune kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Absiyaamboo akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyo rabbi galanni haa ta'u har'ammoo dangaafan biyya galeetii har'an reefuun buna danfisaan isiniin jedha na hordofaa akkaataa ittiin buna danfichuummoo warreen buna dhuguu barbaadanis goottaa buna dhugaan isiniin jedha jalqabammoo itoo biran tarii like share subscribe gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha makasal qabsiisuu rakkaatamu buna kaa'umma danfee dhugamee xumuramuttiin isiniin jedha turtii gaarii. Eeyyuu jamaa jammarreerraa isiniin jedha miicine namni cuusaati immoo arguun barbaadne yaadu maaliif achitti waa sagal miicaa walitti waan ta'eef jechuudha. Anaa abbaan immoo buna danfisuu barbaadanii koostaatii buna danfisaan isiniin jedha. Kameraa maaniin kiyya immoo xiqqooshii kaameraa sodaata akka dambaani. Miti? Maan kaameraan isaanii? Kaameraa maan jechuun warreen viidiyoon waraaban egaa akkana bahuu hin danda'an sodaatu. Kanaaf yaadha buna wajjin danfisnee dhumnaan isiniin jedha garuu gaaffii keessan tursiisuudhaaf dhiifama yeroo arganne xiqqooshii biizii ture. Bukkaanis waan roobuuf mana keessa gad bahuun xiqqoo nama dabbaraan isiniin jedha. Mucayyoon tokko asumaanii kan si deebisuu hin hordoftu ta'e kan waa'ee kaarboo elektiriikii dubbate irratti TV'n qaraxa qabaa naannoo turte jechuudha. TV'n qaraxa abbaan inchii 32 bakka shaanxaa tokko buufattee galchuu dandeessa jechuudha. Abbaan inchii 32 42 siif hin dabarsanii jechuudha. Abbaan inchii 32 bakka shaanxaa keetii tokko buufattee shaanxaa isaa yoo beeru jiraatte shaanxaan kee bakkee 50 sadisi eeyyamamaa 53 keessaa tokko itti 23 yoo dhiifte bakka shaanxaa 23 TV inchi abbaa 32 fudhattee galuu dandeessa jechuudha. Garuu biyya biraan beekan kan beeksisu jechaa jira. Garuu immoo TV galfachuu barbaaddoota mi'a kee isa kaan uffata minaamini jechuudha. Maqaa keetii kaarboo godhadhuuti TV kee harkatti qabadhuu gadi ofii keetii. Maaliif TV ergitee taanaan TV baay'ee biyya Itoophiyaa keessatti bitamu walitti qaraxa kan falta waan ta'eef jechuudha. Kana akkasiin jedha mucayyoon tokko immoo lafa kaartaa qabu naan jettee turte odeeffannoo akkasii waan hin qabu beekan garuu yoo meebi lakkoofsa kiyyeessii kaa'een ture nama beeku mana kana miti nama gurguramu meebi yoo faamiliin keessa fara kana yoo gaafadheen si deebisaa malee ammatti odeeffannoo waa'ee manaa fi lafa kaartaa qabu waan hin beeku qabu gatiisaa jechuudha. Na waa'ee lafaa immoo dheengada isinitti haasa'een tureen isiniin jedha. Kanaaf amma buna kana hakoomnee tumnee yeroo dhumarra ga'ee walitti deebinaa turtii gaarii. Eeyyee jamaa buna keenya daakkannee dhumnee jira. Garuu bifti kiyya sorry akka naannaa bakki taa'eef natti fakkaata. Kanaaf isiniin jedha asumaan jabanaatti nan dheetu wajjumaan dhumnaa jechuudha. Hin danda'ama? Hundi haa dhufan malee hundi isaanii. Hundi isaanii? Haa dhufanii Oromoon koo hundi isaanii haa dhufanii. Kallaas. Hin dhugu. Inni nama. Meeshaa maal jettu amma buna kana har'a danfisee nama baasuu kiyyaa yaaluutti maal jettu? Yaa har'a danfisuu yaaluu keessoo hin taane dhalattee waggaa 7 kaastee danfisuu yaalii kee jechuun dhalattee waggaa 7 irraa kaasteeti malee har'a waan hin taane miti har'a ta'ee miti isin jechuu barbaade. Kun kan lindii durii. Lindii durii irraanfatamuu hin danda'u? Inni irraanfatamu. Haadha? Waaqa. Jechuun irraanfachuudhaaf wanti irraanfatamu keessaa maal sitti fakkaata? Isayyuu nyaata hin irraanfatanii garaan wallaalaa jedhu. Akkama garaan wallaaleera? Yaa ogaa isaa dabdaabbee ofii abbaa beeka jedhee abitoo kabbadaa isaa gaan hin beeku. Eeshi kaata maal bareeda. Garuu dhimmeetanii nama laaluun kun sheemin isin qabu. Indee gargaarsa barbaadda jechaadha? Eegaa. Yaa bunni dubbaa lan qabu. Maal jechuudha? Bunni gargaarsa hin qabu. Haadhaan qaba malee? Danfisuuf moo? Eegaa. Lakkii. Haadhaan. Abbaa jalqaba qabatee. Jettanii Bamaara.
Marami. Marami keessa. Shimola. Ada eenyummaa keessanii ilmattanii gara. Eenyummaa koo ibsachuuf dura eenyummaa koo mul'ichuun dura eenyummaan feesii taa'ee gaafa fuulli koo mul'atu. Ammaaf garuu gola yookiin magaalajaa keessa waan hin jiruuf. Magaalajaa keessa maal fuula? Jechuun wanta chiteenye fuula yuutuubii kana irratti haaraa waan taaneef dursa sagalee keenya haalatti dhiyeessine sanaan booddee fuula keenyaa fi eenyummaa keenya maal akka fakkaatu ibsuu dandeenya. Galatooma mana gargaaru keessanii fi galatooma kanarra akkasitti mul'atan guyyaa biraa bifaaniin dhuftu eeyyaa. Okay.